amala kee yoo shilleeffatte atillee hin baata ana shibaasha jechaa jirti kunoo maal naa baafti mee maal haa ta'uu naa baafti mee maal godhuuf naa baafti si zalaalamee achitti haa tortoru maaltu si nagentala koo haa achitti shamee haa badu namtichi faayidaa maalii qabame bayee ammaa siinuu dhukkee sirraa kaasan da'u osoo bayee likki keessi galchee akkuma durii sana mormarra ejjete situme si wayya giifti kiyya maaliifuu kabajan qabdu namni si kabaja xiqqaan si kabaja guddaan si kabaja waan daa'ima isaa dhiisee namtichi kun si jala deemee si faana rakkate aga lubbuun isaa ba'uuf deemtu lubbuu isaa harsa siif godhe barate amma garuu deemte ana shibaasha amala kee shilleeffa'u yoo amala kee shilleeffanne akkuma jaartii kee shanaa taata inni siifuu fa'i intini hin qabu bakka hin qabu namtichi jaartii kiyya jechaa jira khalaas sababbii keetiin Sayid waan tokko ta'ee Sayidirraa quba harka isaa kanaa miti mataa isaa rifeensi tokko buqqaanaan anatu qileesi galchee jechuudha Caaltuu ijoolleen hundi gubattee mataan kun raakame aboo rabbi si haaraaku maa kolkollattii jedha bar akka dullattii amata meeqa godhatti mucattiin ganaa waxxaatii sirraa namni waa guddaa eegwate asuma kolkolladhu taa'i khalaas asuma taa'i bibbila nyama hoyi jedh maalaadha ku maaloo gubde أعوذ بالله من النش. رفت نتانا يوم بعد كذا سكما شيء تسانتا سنجي إني. لا كلا كستاناني يعني المديراني هذا ما إرجعنا نامو إيران دعاء متوان تي إنه بها ويا بيساني وفهمتين ويا بيسان هندو ولا كراي مقالة كراكس جراتاتي أنا كانت ورانا مي أنا كان هلامي أنا كانت درانا ميتي يو أتشي كدبا نمني كمو نمني وأنا وجي كراكيس هاركا كم Buko wati liiti jedhe Firaankoon rakkannan jechuudha. Assalamu alaikum ashama arkafune kabajamtoota furdoftoota waan koshoo kunoo warreen na arrabsitanii warreen na loltani baga rabbi kaa dhugaa kiyya baasee jechuudha. Namtittiin kunoo teessee halkanii guyyaa waa'uma hajjii qaaqxii nurraa dhaabbadhaa fayyaa qabdii hin maraanne waan takka hin taane ugaan siniin jedhu jaallattee miti kan akkas taatu jettan ishiin shunquuqxee eessa dhaquu barbaaddi hajjuma bira jechuudha. Kunoogaa akkuma argitanii hajjiin keerii maalii ishiidhaa dalagee fi mana yaalaa deemti takka mana hidhaa deemti takka mana jinnii deemti mee maaluma rakkattee kunoo namtittiin rakkoo hajjii malee rakkoo biraa hin qabdu namtitti akkanuma siirii gootee nama maraachitu sana ifa gala wayya kana summii ofiishiiti summii ofitti ta'aa jirti jechuudha Caaltuun asirratti akkuma agartan egaa Sayidiin gatteessisee gattaa'ee dhaabbadhu bakka hajjiin jiru hin ga'inii lakkii boru deebitee deemta jedheeni nu itti lolaa ture ishiniin kun akka argitanii jechuudha. Ishiin garuu hajjii irraa garaa kutattu tokko hin qabdu siiriin tokko sirra hin jiru jechuudha. Ijoolleen cal jettanii akkashii mataa doomaa yoo taatan malee kun isiniif galuu dhabee miti jechuudha. Soo beektanii jechaadha. Hummanni gubate namni gubate sababa ishiitiin namuu hojii sadiisee afaan banee viidiyoo ishii eegaa jechuudha. Amma sababbii ishiitiin sababbii keetiin Sayid waan tokko ta'ee Sayidirraa quba harka isaa kanaa miti mataa isaa rifeensi tokko buqqaanaan anatu qileesi galchee jechuudha Caaltuu maaliif yoo jette Sayid jechuun kan siinuu madaalamee maqaan isaa dhahamu miti si jecha arrabsame si jecha waa meeqa ta'e jechuudha. Waan inni sirratti hin ta'in jira Sayid yaa Caaltuu a'uuz billaa min sheexaanir rajiim kuni namittiin hoolaa jedhee kun arrabsu sana na arrabsaa turtan siniin kunu jechuudha. Jaallattee miti deemii ishee katti qaraasisi maal ishee katti qaraasisa maal taate fayyaa qabdi namittiin fayyaa qabdi suusii buna dafanii danfisuu hajjii ofii hodhaman akkamiin callisuu jette malee mucattiin fayyaa guutuu qabdi namni maraate namni siiriin itti godhame nyaata godhatee nyaata hidhatee nama nagaa kana naa gaafatu naa laachuu fi naa qallabuu deemti qallaba isaa ishiin inni nyaatee akka dindil jedhee achiitti bareedee ba'uuf malee isaaf gadditee miti yaani daa'ima ishiif gaddisee miti ofii ishiitii gadditee miti lubbuu ishiitiifuu mararamaa hin jirtu achi yoo ba'ee dhukkee sirraa kaasaa jechuudha. Inni jaartittii kiyya mujriimitti naa wayyaa sii kana mannaa jedhe tuffii durirraa tuffii qaba namtichi ishii dhuguma immoo kan tuffatanidha bakka maqaa dhalaa nyaatte maqaa ofii ishii nyaatte a'uuz billaa min sheexaan nuyyuu kan si faana madaalamne rabbiin nama haa baasu jechuudha. Maali dubartiin akkasii maal dubartiin akkasii haji akkana ta'e ishtii hukumati ilaa ati maali dhiira taanaan kun akkana jala deemtaan ti khalaas atillee bakka dubbuma nyinyii baratte nyinyii namtittii sheexana sana
achi faana ooltaa miti gaafa dura baratte ati gaafa gajjettee namtitti miila dhiqxurra sirraa bahee baran haa ta'uudha garaan na dadhabee akkuma kun ijoollee mana maadaamii teessee akkanarraa hakamtee mucattiin kun maalirra jirti jedhee namni asii ishiidha sammuu dhabaa ishiin kun nyaata diggifattee na gaafatu na dhaqxi maashaallah leeshmee Sayidiinga akkuma siin jedhe rifeensi mataasaa tokkorraa buqqa'u namni si dhiisu hin jiru namtichi biyya kiyyaan galodhee kakatee biyyaa bahe Sayidii ajjeesisuu deema wallahi Sayid waa takka taanaan karaa nama biraanillee caaltu namni sirraa bu'u hin jiru sababa keetii jechuudha Sayid yoo ta'e garuu of tasarrafaa ofirraa dhoowwaa borusii fi boolli qotamee amma awwaalchi kee dhiyaatee jira jechuudha immoo osoo duutee sii wayyasiifuu isaan yoo duute jetti muusanuu ata osoo duutee wayya kalaas maaliifiyyuu ofii ta'an jirtu maqaa keetii ta'an jirtu maqaa warra keetiif ta'an jirtu maqaa shamarranii nyaatte daa'ima keellee dagatte siirii maaltu sitti jira siiriin takka ittiin jiru mucatti egaa namni siiriin jaanjesse akkamiin uffatee akkamiin dibatee akkamiin waxatee tolfatee mana hidhaanaa deemamee dhiisaa isiniin kunillee waan namni keenya gisee tokko waan kijibaan harka dha'uu jaallanna inde akkamittiin namni fayyaa hin qabne akkasitti deemamee billaa aleekum carraa caaltuu kenna ishiniif haa kennu jedha namni hedduu maal carraa ishii ofii ishiitiif gubde waggaa meeqatama guduu asirra teessee nutti legellegdi yookiin daa'ima ishiin asin baastu yookiin lubbuu ishee achiin baaftu osoo nani gabbayee daa'ima kiyya baafadhee jedhee inni kunutti dhaadataa jira inni gabbayee yoo fedhe ammallee daa'ima isaa yoo inni itti gurgurata yoo fedhe akka fedhe godha caaltuun waan uummata akka hin dubbattu ishee amma kan akkattiin iyyuu qirreetaan itti uumamee qirri yaalaat indoomsa hajjiin silaaxaash nuunji leela nagara aydeለም dhugaa dubbatuudhaaf jechuudha hajjuma kana of cinaa dhabuu malee ishee wanti takka qirri isheen jenne Sayid maal jedhee waadaa galteef akkamiin waadaa isaa nyaatti meeshii ishii jedhee namtichi kun maallaqa meeqa balleessaa jira bar tikkeetti kutate achi dabarsee gizee dheeressaa jira bilaasha miti bar kaabbaa isaa miti bar dirreen xiyyaaraa sun yaa habibti soo yaaddee osoo sammuu keetti fayyadamtee jechuudha osoo ana taate wallahi sila daa'ima ishee argataa hin jirtuuti Sayiduma kana jala ka'ii deemi jennee gorsinee dadhabne siirii maaltutti jira namtitti fayyaa deemtu fayyaa gowwummaa doofummaadha malee kun wallaalummaa namni immoo yoo wallaale waan namni namaan jedhe dhagaa bar asuma baate ishiin lafun mataa nu dhukkubsitu mataa nu nyaatte yaabo ana kanaa miti ijoolleen biyya eessa dhibbatanii caaltuun kun maal mataate waanko caaltuun kun maal mataate ani Facebook kiyya kanaa hima jibbe dhugaa sababa ishii jechuudha namuu lakkoofsa ishii mucattiin kun akkam taate nama akkana si yaaduu hin kabajne ofuu hin kabajne nuti yoom daa'imas baafti jenna namni yoom daa'imas baaftee dhufti jenna amma ishiin kun namticha gottottee isinii dhufti jedhani gaafa duraallee hin baafti deemtee caaltuun jedhe dhiisiin dubbatiin haadha sabkee barmee cubbuu sitti ta'anaan jettan cubbuu maalii qaba kunoo yoo amma ati amala kee yoo shilleeffatte atillee hin baata ana shibaasha jechaa jirti kunoo maal naa baafti mee maal haa ta'uu naa baafti mee maal godhuuf naa baafti si zalaalamee achitti haa tortoru maaltu si nagentala koo haa achitti shamee haa badu namtichi faayidaa maalii qabame bahee ammaa siinuu dhukkee sirraa kaasan da'u osoo bahee likki keessi galchee akkuma durii sana mormarra ejjete situme si wayya giifti kiyya maaliifuu kabajan qabdu namni si kabaja xiqqaan si kabaja guddaan si kabaja waan daa'ima isaa dhiisee namtichi kun si jala deemee si faana rakkatee aga lubbuun isaa ba'uuf deemtu lubbuu isaa harsaa siif godhe barate amma garuu deemte ana shibaashaa amala kee shilleeffa'u yoo amala kee shilleeffanne akkuma jaartii kee shanaa taata inni siifuu fayi intini hin qabu bakka hin qabu namtichi jaartii kiyya jechaa jira خلاص كانوا مرة برتة ما عندهم نيدا إشين أكو مسنين جده حجوشي ماله وما تكرر كبرهين كبدو خلاص سنين جده برسنين كون أكن ما فانا قبضة يرتان جالتو كون ها نمني كومنتي وفي دب فتة كومنتي نمني بريس الرياض هرجته وان تكرر فلته إرابرته وفي اللي تولفته نملي جمجيس هردفتو تشيكم هذا مجال ديماني أكن أبوانيف gammachiifti ishiinoo asuma kun bakka yoo dhiyee haji yoo barii haji minaamaan haji amma magaalaa keessa bakka haji jechaa deemti namticha kunoo gaambeellaan illee bareeda isa birattiiti mee maaluma isaatu ishii marare yookiin namna mala tola yookiin bifa tola yookiin hojii wayiin tola kun maratee ciisee akka niitii ulfa garaa qabduutti kunoo maratee ciisee hin taa hin nyaata
har'a kunoo ishiin cicciqqadhaa gootee waxii shinaa gootee galaa hiitee fi issay baga si salphisen immoo fuudhii galii nyaadhu siin jedhinni maaliifuu kajaartii isaa faana shiraa fi siirii isaanii dalaganiif ana na ajjeesuu dhufte jedhee inni akkanatti of eeggata. Ishoo ishiiti yoo hajjoon kiyya kannaa fidedha jettee dhadhaaf gootee silaalatti jettaa yoo soosii innoo ilaali sammuun itti fayyadamaa jiru. Mee maaluma wajjin baattee dhaqxe nyaata? Deemtee miskiinaan kennitu? Meeqa Oromoo meeqa karaarra ciisa kaartoonirra deemtee maan kenniifin? Miskiina meeqa karaarra ciisa maa deemtee hin kenniifin? Kan rabbillee karaa qajeelaarra si deemsisu karaa sana deemtee namaaf osoo sadaqaa gootee namaa kennitee irra wayyaa ture. Namticha quufee kumtaala barmeela dhoowuu ga'e kana itti tolee xubbunyaa'ee deemu jala naa deemti hajjo ani ishii jedhee fide ani akkana nama akkanaa miti ani maas ta'ee shini jetti kana baay'inuma lafaa ooltas nurra legellegaa anaanuu iyya na barsiifte yaabu. Caaltuu kanaan waan hin ta'in jirra ijoollee. Dhibee coggaarraa nutti fidde sukkaara namatti fidde laphee nama gubde ijoolleen hundi gubattee mataan kun raakame aboo rabbi si haaraaku. Maa kolkollattii jedha bara akka dullattii amata meeqa godhatti mucattiin ganaa waxxaatii sirraa namni waa guddaa eegate asuma kolkolladhu taa'i kalaas. Asuma taa'i bibbila nyama hoyii jedhi maalaadha ku maaloo nu gubde a'us billaa minnish. Maal yoo hafe waan dubartuma akka keerra uumamurra osoo hafe wayya. Mee maaltu si hafe amma wanti mana sanas si hafe yoo ta'e qabrii tolfatu malee wanti takkittiin hin jiru habiibti. Khalaas maal si goonaree nuti sitti himne sitti maal jenne sitti barreessan sitti iyyan si arrabsan wala achuma dhagaa shanuu dhagaa waa jijjiirama mana hidhaallee teeshanii ishii waa takka hin jijjiiramanii ishaan akka shin ta'anii atu yoom jijjiiramte habiibti atu hin jijjiiramne hoo maali yoo too jijjiiramte gaafa summii sii laatte gaaf gajjedhi yaa shaqaalaa miila kiyya dhiqu jetti sanarraa ajjeeftee mana hidhaa sana galuu sii wayya ture as teessee nullee arrabsiisu. Akkas wayya ture gaaf sana duuteeti gaaf sana sirraa baanii garuu ka namni kun garaan nama hin dandeessuuti intalli kun intala durbaateedhe namni si jala deeme jecha nama hundaa caalan yeroo baay'ee akkasiin jedhu jecha Sayidootti fayyadamta ture. Waan Sayidoon siin jedhu sana dhageessa ture garuu ati waa takka deebitee mucaattuu xalaata bitte. Mee Sayidumti kun waa takka haa ta'u Sayidiin kun siin jedhe barrifeensi isaa takkittiin mee haa hir'attu kana khalaas. Deemtee namticha hambaa kan jiruunsaa isa maraache kan ijoollee dhaba ijoollee isaatiif jedhee namtichi olii gadi xoolagee deemu ati immoo ka dabalataa irratti taatee namticha nama hirraakiinii keessaa baasii biyya galii an of danda'a jedhiin bakka diddeemitiire galeedhiin namticha hambaa hin ajjeesisiini. Isaan achi taa'anillee waan biraa yaadanii namni mana hidhaa keessa taa'ee kan hin baratiin achi keessa taa'ee kan shiraa fi xaxa achi keessa taa'ee xaxu ammallee mucaa nama hin galaafachiisini yoo dandeesse namticha kee garbicha kee hidhadhu namtitti seexana kee fidiiti manatti wajjuma gabbaradha khalaas maaltu hafere maal siirii maaltu sirra jiraati fayyaa qabda hin maraanne waan akkas hin taane siiriin takkas hin jiru ofuma keetii jaanjofta ofuma keetii raatofta ofuma keetii fidda ofuma keetii fixxee raasish guddaa maaltu nu naqe hin jiru abboon gubiin a'uuz billaa minnish an hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kana olillee qaaquun lapheenuu na dhukkuben waa'ee isaaniitiin jechuudha ka kaameeraa fuulduraa dhiisa kaameeraan alattuu isaan faana cinqame ani maaluma na galche yaabu innaan yoon balleesses na of kalcha yaani miira keessa galee waan hin taane qaaqaa jira isiniin kun waa meeqa barreessaa jirtanii waa hedduullee irraa ittiin kolfasillee in aarallee kanaafiyyuu aga viidiyoo biraan walitti deebinutti turtii gaarii du'aa godhaaf obboleessa keenya qaalii Sayidoo sibiila onnee sibiila sana du'aa manaaf godhaafi wanti bira waan goonuuf takka hin jiru yoonni waa takka ta'e kan itti gaafatamtu caaltuudha kun Oromoon guutuun quba qabaadha kana qofaan kan isinidha.